there, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Go! Jechoota kanaaf kan kana fakkaatan leesonii keenya guyyaa har'aa keessatti immoo akka gaariitti ni ilaallaa jechuudha. Today we deal with some important conversation what we have been using in our daily conversation. Great. Just yeroo hedduu haasaa nama waliin yeroo goonu akkuma kanas immoo nama tokko waliin haasa'ee gaafannu jechoota akkamii akka fayyadamnudha kan nu ilaalu. Fakkeenyaaf eenyu waliin haasofte nama tokko specifically har'a eenyu waliin haasofte jennee afaan Ingiliffaatiin gaafachuu barbaanne maal jennaa? Who jechuun eenyu akka ta'e ni beektu. Who's your partner? Who's your partner jechuun ni dandeenya jechuudha. Who's your partner jechuun eenyu waliin haasofte yookiis immoo partneriin keenya faana haasofte sun eenyu jechuudha. Who's your partner? Erga sana barree itti fufnee maal gaafatte, maal jetti jalqabatti, maal jetteetti aanee kanaaf kan kana fakkaatan ni jennaa jechuudha. Good. So jalqabarratti maal gaafatteeni jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? What did you ask him or her? Sorry, asitti heerii dabalaa jechuun waan barbaanne dhalaadhaaf yookiis dhiira faana gaafa haasofnu pronoun jiru yookiin immoo sana jijjiirra waan ta'eef jechuudha. So, what did you ask him or her first? Jechuu dandeenya? Wrong. Maaliifi eenyu natti himaa? Asitti did jenneerraa V2 do jechuudha. Asis immoo deebinee asked V2 asked jechuudha. Past lama sentence tokkotti bifa kanaan hin fayyadamnu jechuudha. Kanaafuu jalqabarratti maal gaafatte jechuu barbaanne what did you ask him first or what did you ask her first? Dhiira yoo ta'e him ka jedhu kana fayyadamuutiin, dhalaa yoo taate immoo her ka jedhu fayyadamuutiin what did you ask him first or ask her first ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Is it clear? What did, say it with me. What did you ask him first or what did you ask her first? Jalqabarratti maal gaafatteeni, maal jetteeni, maal ishee waliin haasofte yookiis immoo maal isa faana haasofte jechuu barbaanne kan say that what did you ask him first or yoo dhala taate immoo what did you ask her first jechuu ni dandeenya jechuudha. Jalqabarratti maal gaafatteeni. This is an American English. Great. Let's proceed to the next. Good. Akkas jedheen gaafadheeni jechuun keenya immoo hin hafu. So afaan Ingiliffaatiin fakkeenyaaf muuzii moo maangoo nyaachuu jaallatta yookiin filatta jedheen gaafadhe isheetiin yookiin isaatiin jechuu yoo barbaanne I asked him dhiira yoo ta'e I asked him if he would rather eat a banana or a mango. I asked him if he would rather eat a banana or a mango. Yoo dhala taate I asked her if she would rather eat a banana or a mango. Good. I asked him yoo dhiira ta'e if he would rather eat a banana or mango. Mango nyaachuu moo muuzii nyaachuu filatta jedheen isa gaafadhe jechuu barbaanne I asked him if he would rather eat a banana or mango jechuu ni dandeenya jechuudha. Yoo ishee ta'e immoo himii sana heeriitiin bakka buusuutiin asked her if she would rather eat a banana or mango jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it clear? Just asitti bifa isa gaafanne akka report diiti jechuudha. Isa gaafanne sana nama biraatti himaa jirra jechuudha waan jennee gaafanne. So I asked him or I asked her jennee would rather kana fayyadamuutiin if he would rather or if she would rather eat this or this, drink this or this, make this or this, choose this or this wanna barbaanne sana gashuutiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. So just formula isaa qabadhaa isin. So asitti I asked jennee isa yookiin ishee ta'uu bakka buufnaa then if he would rather then wanna barbaanne itti haasa'uu barbaanne itti fufnee galchuu dandeenya jechuudha. So nama faana gaafa haasofnu bifa kanaatiin bifa simple ta'een fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jirra? Muuzii moo maangoo akka jaallatu yookiin akka filatuun gaafadhe yookiin akka filattuun gaafadhe jechuu barbaanne bifa kanaan haasa'uu dandeenya jechuudha. Interesting. Is that clear? Do you have any ambiguity here?
Don't forget, if you have any ambiguity, put it in the comment section. Great. So, ani kana jedheen gaafadhee jenneerra. So, akkana jedheen gaafadhee jenneerra. Then maal siin jedhee yookiin maal siin jette jechuun keenya nafu jechuudha. Erga akkana jennee gaafanne just asked him if he would rather eat a banana or mango jenneerra. Ni nyaata maangoo moo banaanaa filataa yookiis muuzii filataa isa kamtu sitti tola jedheen gaafadhee jenneerra. So maal siin jedhe jechuun keenya immoo nafu. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jennaa? What did he or she said? Jenna? Is it correct? Good. Dogoggoraa jechuudha. Just as we have said earlier, akkuma sila jennee didiidhaaf seedii paastii lamaan isaanii senteensota keessatti bifa kanaan hin fayyadamnu jechuudha. Actually iddootti fayyadamni jira garuu senteensota bifa kanaatiin hin fayyadamnu jechuudha. So asitti did erga jennee say qofa jechuu dandeenya jechuudha. So maal jechuu dandeenya? What did he say? Or what did she say? Jechuu ni dandeenya jechuudha. What did he say? Or what did she say? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun maal siin jettee or maal siin jedhee jechaa jirra jechuudha. What did he say? What did she say? What did he say in jennu? Don't make a mistake here. What did he say? One past unit fakkaate jechuu dandeenya. So what did he say? Is in there. What did she say? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Akkana naan jedhe yookiin akka kana naan jettee jechuun keenya naaf arga kazenne. So akkas jedhee gaafadheennaan akkana naan jette yookiin akkana naan jedhee jechuun keenya naaf. So fakkeenyaaf muuzii nyaachuun jaalladha yookiin filadha jedhe yoo ta'e yookiin jette yoo ta'e he would rather eat a banana. He would rather eat a banana. He would rather eat a banana or she would rather eat a banana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni yookiis isheen muuzii nyaachuu jaallata yookiis immoo jaallatti jechuu barbaan akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. He would rather eat a banana or she would rather eat a banana jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana filata yookiin filatti jechaa jirra jechuudha. Understand? Maaliif just haasama keenya dheeressuu jechuudha. Just hammuma jechoota garaagaraa haasaa deemnu just we can improve our English speaking skill. So the main aim or the ultimate goal of this lesson is to improve our English speaking skill. So that's why we are expanding our conversation. Great. So maaliif muuzii jaallachuu filatte yookiis immoo filate jechuun keenya naaf. So akkana jechuu barbaanne why would rather jenna osoo hin taane why would he or she rather eat a banana? Why would jenne then subject sana he or she kashinee rather itti fufnaa jechuudha. Why would he or she eat rather? Why would he or she rather eat a banana? Why would rather he eat banana or she eat banana in totality? Why would he rather eat a banana? Why would she rather eat a banana? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Inni kanaaf jaallata yookiis immoo kanaaf jennee sababa isaa immoo dabalee maasoo barbaan he or she rather eat a banana because it's tasty or it has a good nutritional value or it has a good energy density or calorific value. This is the like. Just waan barbaanne itti fufnee jechuun jechuudha garuu kanaaf jaallata jennee sababa isaa dhiyeessuu barbaan he or she would rather eat a banana because banana has a good nutritional value or it has good calorific value or it has good taste or like that. Good. Inni yookiin ishee muuzii kan isheen jaalatte sababni isaa kanaaf jechuu barbaan we can take he or she would rather eat a banana because jenne we can reason out there. Interesting. Lammaffaatti yookiin itti aanee maal gaafatte jechuu barbaan isuma silaa maal jennaa what did you ask him first isuma jenne sana what did you ask him second or what did you ask her second jenne itti fufuu dandeenya jechuudha. Interesting. Fakkeenyaaf mana ooluu moo ala turuu filattaa jennee nama tokko gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu burraazarii fayyadamnee bifa ammaatiin put it in the comment section. Put or leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Just conversation akkasii kana
hiriyaa keessa waliin haasawuun yookiin immoo ofuma keessanii teessanii bifa kanaatiin conversation kana haasawuutiin you can easily import